kadhaalee yookaan du'aa'ilee nabiyyiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu barsiisan kadhaalee kadhatuu qabnu, du'aa'ilee kadhatuu qabnu, du'aa'ii ciccimaa, du'aa'ilee wantoota hedduu of keessatti qabatan inshallah isinii qopheessee biyyoona kana keessatti inshallah waan kana ilaallaa hamma xumuraatti sirriitti ilaala. Namni kitaaba kana barbaadan inshallah viidiyoo kana iddoo wahiititti lakkoofsattiin argattan isiniif kennaa hanga xumuraatti sirriitti hordofaa kitaaba kana buufadhaatiin sirriitti haffazaatiin itti fayyadama. Kana ofin dagatin kabaddu siftola arganne ergamaa jaala. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du'aa'i Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam du'aa'ilee faayidaa qabeeyyii ta'an, du'aa'ilee ciccimoo karabbiin kadhatuu qabnu, du'aa'ilee dhimma dunyaatii fi dhimma akhiraa of keessatti qabatan hedduu nu barsiisanii jirani. Du'aa'ileen kunniin jawaami'u du'aa yookaan jawaami al-kalim jecha gabaabaa hiika bal'aa of keessatti qabatu jedhamaniitiin ilaalamu. Jecha gabaabaadhaan wanta hedduu kan of keessatti qabatan du'aa'ii akkasiiti du'aa'ileen kunniin. Inshallah du'aa'ileen kunniin kanneen armaan gadiitii tokko tokko isaanii hiikaa isaanii wajjin inshallah wajjin haa ilaallu. Du'aa'ii tokkoffaa innis hadiisa Imaamul Bukhaariin odeessan hadiisa sahiha ta'e hadiisa qulqulluu keessatti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam du'aa'ii maal jedhu nu barsiisanii اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يكان سامع الجتودا يا الله ربي كينيا آتنا في الدنيا حسنة دنيا يوكان بيجي لفاك نرتي وان غاري وان تيهوندا يا ربي نوفكن. وفي الآخرة حسنة جرينيا دو أبو دجرو يوكان آخرتس وان غاري وان تيهوندا نوكني. وقنا عذاب النار عذاب إبدا جلا يا الله يا ربي نجا نباسي بلسا نباسي جتشو ديك كانسا. وانتا دنيا كنرت وان غاري تيهو جرم واحد دو كيس سينا أكسم آخرت اللي وان غاري وجرم واحد دو كيس سينا كان هوندا يا ربي نوكني جتشو ديك كانسا. sirriitti haffazneetiin yeroo hunda sujuuda keessatti yeroo attahiyyaata qaraaniitiin gara xumuraa irratti yeroo salaata leelii salaannu kanniin hunda keessatti sirriitti qara'uu qabnaa jechuudha. Du'aa'iin lammaffaan hadiisa qulqulluu ta'e hadiisa sahiha hadiisa Imaamu Muslim odeessan keessatti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam du'aa'ii kana baay'inaan nu barsiisaa turan sahabota illee barsiisaa turani nuufillee dabarsan. Innis maali? Allahumma إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يكان سامل جتولا يا الله إني أسألك الهدى أنك أجيلوما أكسوما والتقى سيسوداتشو وأتلور جتر فقاته وأنا تتجج دلقو والعفاف حرام الرأوف أبو والغنى durummaa qalbii illee ta'e durummaa qabeenya durummaa hundaa si kadhadhaa jechuudha. Hiikkaa cimaa of keessaa qaba waa hedduu of keessatti qabataa sirriitti kadhatuu qabnaa jechuu rabbiin. Du'aa'ii sadaffaa kanas Imaamu Muslim hadiisa qulqulluu ta'e hadiisa sirrii ta'e keessatti hadiisa odeessaniin nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam du'aa'ii kana baay'inaan kadhataa turani. Innis maali? Allahumma ighfirli warhamni واهدني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يكان سامل جتودا يا الله اغفر لي ناف أرارمي وارحمني رحمة ناف قدي واهدني نكجيلتي وارزقني هيريلي نافيري جتودا. دعايتي مادا يكا قد في كيسا قبا سرت ربين كراتو قبنا جتوتيني حفظنيتيني. Du'aa'ii afraffaa du'aa'ii yookaan kadhaan afraffaan kuni hadiisa kanas Imaamu Muslim odeessee hadiisichi sahihaa hadiisa sirrii ta'edha. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam irra deddeebiidhaan du'aa'ii kana sahabota isaanii barsiisaa turan. Innis maali? Allahumma musarrifal quluubi sarrif quluubanaa calaa xaacatika. Allahumma musarrifal quluubi sarrif quluubanaa calaa xaacatik. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Yaa Allah musarrifal quluubi garagalchaa qalbiilee kataate
sarrif quluubana qalbiilee keenya garagalchi calaa xaacatika si tole jechuu irratti. Qalbiin keenya akka si tole jettu taasisii jechuu. Akka si tole hin jenne yookaan akka si faalleessitu hin taasisini, akka si tole jettu nuuf taasisii jechuu. Rabbi anaaf isinillee qalbii isaanii warra qajeeltee tolteef keessa Rabbi nu haa oolchu. Sirriitti Rabbiin ittiin kadhatuu qabna. Du'aa'ii shanaffaan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa kanas imaamu Muslimtu odeessee hadiisa sahihaa du'aa'ii armaan gadii kana sirriitti kadhataa turan. Innis maali? Allahumma inni zalamtu nafsii zulman kabiiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يكاني سامع جيتشولا يا الله إني ظلمت نفسي أن لبك يمين أجرا ظلما كبيرا ميدا قدا لبوتي يميدا قدا مي أجرا يا ربي كي ولا يغفر الذنوب إلا أنت شبوليك النين سيماليك أرارم تقوتشو هنجر فاغفر لي مغفرة من عندك أرارم سبيرات إيد يا ربي ناف أرارم وارحمني رحمتنا فقولي إنك أنت الغفور الرحيم. أتي غفوري كان ما في أرارم رحيم رحمة أقول هذا يا ربنا أرارم يجتشو سرتك أتوني كبد. دعائي جهفا دعائي جنفا كان كيسة اللي نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح تأين حديث إمام مسلم وديسان كيسة أكنا جلني بائنا أنكرة إني اسمالي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. الرسني في ديبئة اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. يكاني سامان يتشورا يا الله إني أعوذ بك من العجز دأبين الرا يا ربي نتكسي سينتك فما دأبين الرا دأبيك آماتي دأبي وجي وامر كيسا دأبات الرا يا ربي سينتك فماتي نتكسي يتشو. والكسل جمع واجمع والجبن جبني يوكان دبيسة تأو يوكان صداتو تأو. والحرمي حرم جيتشون umrii dheerataniitiin tortoraa ta'uu jechuu yookaan sirritti umrii dheeratanii tortoruu jechuu. wal bukhli dondhummaa yookaan duqnummaa. wa a'uudhu bika min cadhaabil qabri cazaaba qabrii irraallee yaa rabbi na tiksi siinti ka barbaada. wa min fitnatil mahyaa wal mamaati fitnaa yookaan qormaata jireenyaatii fi qormaata du'aa irraallee siinti ka barbaada yaa rabbi na tiksi jechuu hiikkaan isaa. rabbi nu haa tiksu, rabbi najaa nu haa baasu. sirritti du'aa'ii ittiin kadhatuu qabna waan cimaa waan of keessaa qabaniif jechuu. du'aa'ii torbaffaa kanas imaamu muslimtu hadiisa sahiha ta'e hadiisa qulqulluu ta'in odeessanii innis maalidha? Allahumma inni a'uudhu bika min sharri maa amiltu wa min sharri maa lam a'mal. Allahumma inni a'uudhu bika min sharri maa amiltu wa min sharri maa lam a'mal. hiikkaan isaa maal jechuu? yaa Allah akka ati na tiksitu siinti ka barbaada. maali? min sharri maa amiltu hamtuu yookaan dalagaa badduu waan dalageetii fi waan hin dalaginii irraallee hunduma irraayyuu akka atitti kana baaftu siinti ka barbaada yaa rabbi na tiksii jechuudha. rabbi nu haa tiksu. du'aa'ii kana sirritti ittiin kadhatuu qabna haffazneetiin. du'aa'ii saddeetaffaa keessatti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam du'aa'ii kana صحيح سنن الترمذي كيست إمام الترمذي حديث وديساني النبي صلى الله عليه وسلم دعائي ثاني كيستي دعائي كان كرتان نما جت كان تين كرتي النبيين دعائي نساني أبوات ما في جلني. إن اسمالي اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ردي بها اللهم barreeffamni dhiifama sittiin dogongorame. Allahumma inni as'aluk bi'anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. hiikkaan isaa maal jechuudha? Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah. yaa Allah
haqaan gabbaramaan akka si malee hin jirre ragaa baatiin si kadhadha. Laa ilaaha illaa anta, haqaan gabbaramaan si malee hin jiru. Al-ahadu samadu, tokkochaati. Ati lamaa miti, sadii miti, baay'ee miti, haqaan gabbaramaan sima tokkocha. As-samadu jechuun hirkoo kan namni itti hirkatu yeroo rakkoo yeroo cinqaadha. Alladhii lam yalid walam yuulad, ati ka hin dhalinii fi hin dhalatini. Walam yakun lahu kufuwan ahad, hiriyaan tokkollee siif hin taane jechuudha. Du'aa keenya keessatti sirriitti ittiin kadhatuu qabna. Du'aa salgaffaa keessatti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam du'aa kana du'aa isaanii keessa ittiin kadhataa turan. Nama du'aa kanaan kadhate du'aan isaanii hawwatamaafi jedhan. Hadiisni kunis sahiha. Innis maali? laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin. laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin. Hiikaan isaa maal jechuudha? Haqaan gabbaramaan yaa Allah si malee hin jiru. Subhaanaka, qulqullinni siif ta'aadha. Ati qulqullaadha wanta hir'ina ta'e hundumarraa. Innii kuntu min adh-dhaalimiin, ani warra lubbuu ofii miidhe irraa ta'ee jira yaa rabbii jechuudha. Sirriitti ittiin kadhatuu qabna. Du'aa kurnaffaa, nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa kanas imaamu Tirmiziin hadiisa odeessaniin hadiisa qulqulluu ta'e keessatti du'aa kanaan kadhatan. Nama du'aa kanaan rabbiin kadhate rabbi isaa hawwataa jedhan. Innis maali? Allahumma laa ilaaha illaa anta al-mannaanu badiicu as-samaawaati wal-ardi dhal jalaali wal-ikraam. Allahumma laa ilaaha illaa anta al-mannaanu badiicu as-samaawaati wal-ardi dhal jalaali wal-ikraam. Hiikkaan isaa maal jechuu? Yaa Allah, haqaan gabbaramaan si malee hin jiru. Al-mannaanu, ati tola oolaadha. Uumaa samii fi dachiiti. Badiicu as-samaawaati wal-ardi jechuun uumaa samii fi dachiiti. Yaa abbaa guddinaa fi kabajaa jechuudha hiikkaan isaa. Akkasii sirriitti ittiin rabbiin kadhatuu qabna. Du'aa'ilee kurnan kanneen sirriitti hafaza irra deddeebiidhaan yaalaatiin sirriitti qabadha hafaza isiniin jedha. Warra du'aa'ilee nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanneen qabatee du'aa'iin isaa isaaniif hawwatamu keessa anaaf isinillee rabbi haa oolchu. Diiniidhaan nu haa milkeessu. Barnoota haala bareedaadhaan akkana kenninu kana hordofuudhaaf YouTube irratti Mujaahid Fillah jedha barreessaatiin nu argattu. Subscribe godhaa hordofaa. TikTok irratti Mujaahid Fillah 2 jedhaatiin search godhaa barbaadaa nu argattu. Akkasumas Telegram irratti Abdul Islam Apologist ka jedhuun yoo barbaaddan inshallah nu argattu. Barnoota diiniidhaa haala bareedaa kanaan inshallah hordoftaniitiin ni fayyadamtu. Koottaatiin fayyadamaa, itti dhiyaadhaa irraan fagaatinaa. Fayyadamaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.